أنا بيتا ربي رقانا هدبسو أنا ربي يجلت عليك يجيبون بربادو أنا وانت ميديا كنا سوداك سا حقيقة ربي رقانا هدبسو وأنا كما دبتو دي دارو في الله والله ربي نترقى إسن صبي ربي نصبون نندو يو نمني وادبتي نمني yoo akka gandaatitti ta'e waa wayii namni fuudhee gandatti hin galaa yoo akka safaraatti ta'e akka safaraatti galaa yoo akka firummaatti akka firummaatti hin galaa zabana kana yoo dhugaalee dubbatti akka itti dubbattuun hin jiru wanti namni dubbatu kun hundi negatiivitti jijjiirama kanarra yeroo tokko tokko afaanuma ofii cufatu wayyaa ani garuu ijoolleen tunniin lamaanuu ijoollee jaaladhuudha haqiiqa maaf akka ta'e illee hin beeku ijoollee maan onni irraa jaaladhuudha ومن يرجع برا تلقى ما بوجه بس الكيك أو بقول إنسان ياكي سلكي ما Ashitti illee نفيد walirraa jaaladha. Haadha faati illee akkasuma hin jaaladha. Ijoolleen tunniin hedduu ijoollee garaana nyaatudha. Ammoo wal dhabuun jira ammoo natti hin ta'u. Ammoo osoo amma an ashitti illee balleessite jedheni haadha faateetiin illee balleessite osoo jedheni ijoolleen irraa illee fudhattu. Garuu namoonni yaada negatiivii qaban ammoo ebaluu balleessaa muree ebalutti balleessaa muree jedhanii dubbii kana kallattii biraatti jijjiiran. Fedhan akka naannoo godhuu danda'anii fedhan akka naannoo dhalootaa godhuu danda'anii kallattii wayititti namni jijjiira. Nama rakkisaa beeytanii. Sanuu osoo qajeela jarri battala saniin namarraa fudhattee gabaabsite ka rakkoo hin qabu ka biraa iyyullee homaa rakkoo hin qabu. Jarrillee bakka nama mormaa jirtu kanaa fi xiqqoo xiqqoo bakka namni dhiibataa jiru kanatti kallattii biraatti jijjiirama. Ammoo dhugaa sodaataniiti garri jalaa dhaqan hin jiru. Waliin qoosuun jaraa rakkoo hin qabu obboleeyyan ijoolleen tun. Ammoo wanti jechi jedhame suni jecha piraayiveetiiti. Osoo namnuu ashittiidhaan ejjetiidhaan dhufee haati faaxee mana Suudaanii oolti mana nama qosmii dalaguu jiru jedhaniin iyyuu waan miidiyaa gubbatti jedhamu miti. Maaliif yoo jettee dubartiin fuulduratti hiree eeggatti heeruma barbaaddi bakka bal'oo deemuu barbaaddi nama hiriyyaa nama waliin jiraatutu anamma dhugama rabbi Dr. Asliin bakka waan akkanaa oola yoo jedhan nama sodaachisuu danda'a. Abboota riyaasoo ani gaafa waa isaan jedhe haarillee dhufee waa taqqillee na godhe jedha namni yoo imaana hin qabaanne nafsiyaan namaatuun dadhabduudha rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Ammas biratti irra qabaa fi irrachi dibaan barbaachisu. Jechi suni osoo namni jalqaba dhufee ashittiidhaan akkas jedhe sun dogongoraadha zulmiidha. Jechi namni sun isiin jedhe sun. Eega namnu jedheen ammoo isiin ammoo qoosattuu haa ta'u sirnattuu miidiyaa gubbatti wanta akkasii jedhuun ammoo sirrii miti. Walumaa galatti eega jedhame ammoo haati faaxeellee waan biraa jedhuu dandeetti. Bu'uura dubbiirraa yoo rakkoo furra jedhame ammoo ashitti ati dhiiga kennaa qaama kennaa obboleettii teen. Haati faaxeellee obboleettii teen. Isin lamaan walitti araaramuu fi walii fayyuun nu hunda fayyisa. Ajandaa balleessa. Sababa keessaniin nama tokkummaa diiguu barbaadu jira. Sababa keessaniif nama ajandaa godhatee guyyaa lamaa sadii fooloo ittiin guddifatu barbaadu jira. Walumaa galatti wanti ani jedhu yoo jiraate garama qulqulluun obboleettii tiyya haadha faaxee ati dhiiga kiyya qaama kiyya nama naan jedhe santu na gudoo gongorsiisee anillee miidiyaa irra jedhu akka qoosaati yookiin akka wannaatitti fudhadheeti malee hagana miidhaa fi walitti garaa hammeenya walitti fida hin seene afoo inaalillaa jedhe akka intala islaamaatitti akka naannootitti illee taate akka intala sikkoo mandootitti. Haati faaxeellee dhugaa dhisiin namaa kennite ka dhugaa hin quufin hin xumuradhaa mi'uuti naa godhadhu. Ka dhugaa hin quufin dhugeef hin quufu jedhan. Obboleettiin ta'e yoo dhugaa sii kennite wanti dhugaa olii takka illee hin jiru. Wanti qiimiillee gara si qabachiisu hin jiru. Nu ammoo akira wallahi nama qiimii gara qabate garaa isaatti dhagaa naa ba'u jennee abaarree gargar deema. Abadan lafan buutu ijoollummaa kennaa nu laaltan malee lafan buutu. Nama qiimii gara qabatee hamtuu gara qabate isin lamaan keessaa hamtuun garaa isaa keessaa naa baatu jennee abaarree gargar deema. Eega isin araarsiniin booda wanti qiimii wali qabattan hin jiru waan ta'eef jechaadha. Tokko san lammaffaa nasihaanan isinii dhaama. Nasihaan ammoo waan guddaadha boruuf jireenya keessaniif. Isin ijoollee shamaraati. Haadha faaxee miidiyaan kun keeyirii siin qabu. Baddalamteerta akka gaariin miidiyaa kanarratti. Kaashitti irraa dubbataan jiru. Akka miidiyaa kanaatitti wallaahi haqiiqatti miidhamtee jirta. Keessattuu urga gaafa kaayiroo dhayitee irraa arrabni ilmi namaa kun takkaas irraa gadi bu'ee hin jiru. Zulmii hedduutu sirra gahee jira. Yoo dandeesse waa'ee miidiyaa kanarra waa'ee dhuunfaa kan keetii hin fidin miidiyaa kanarratti. Nama waasiin jedhullee hin deebisiniif. Atuu durirraa an akka tiktokii ati banatte irraa nama fireendii keetiiti. Nama si dhiyaatu. Taphaa fi kolfa keetiin alatti waan siiriyees ta'e hin dubbatin. Yeroo baay'ee koomentii ijoollee shufuroo bara yoo namni waasiin jedhe fiiddee koomentii namaa deebista. Hin deebisiin. Ati har'a namni gurguddaa waliin oolta.
umrittillee ijoollee miti nama guddaadha nama yaadaati dubartii guddoodha. Kanaaf nama si fakkaatu waan si fakkaatu yoo ta'e malee koomentii namaa dubbisaa miira keessan galin tasgabbaa'e jireenya kee oofadhu akka waan miidiyaa waasii godhuutiif waasii godhuutitti bootaa itti hin kennin. Kuni nasihaan obboleessi keessii dhaamuudhaa dhafaate. Qannasi waa'ee miidiyaa kanallee ofirraa qannasi yoo dalagaa argatte dalagaa wayii dalagataa yookaan illee porosesii kan kee hordofataa fata jedhii jiraadhu yeroo miidiyaa irra dhufte ammoo geemii kee taphadhu dabbarami namoota muudiin kan kee waliin galuun nama si beekan kabeekan ana waan fedhe waliin qalladne raachuu waliin yoo qalladde aslii waliin yoo qalladde namoota biroo waliin yoo qalladde wal dhabuu dandeetta. Nama garuu kokkabiin kee waliin galuun waliin taphadhu gargar deem kanaan ala garuu koomentii jara abbaan barbaade tuttuqee miira keessa si galchuuf ta'e fiiddee miira keessan galin tokko haadha faaxeetiif. Ashitti obboleettii tiyya kakaleessa bultee haraara ijaaratte. Rabbiin bultii tantee tagalma geettu si haa taatu. Si'iif mucaa kanallee yeroo dhiyoo keessatti rabbiin ni danda'a quwwaa fi quduraa isaatiin wal biraan isin haa ga'u. Haa ta'u malee haalli amma miidiyaa kanarra ittiin deemaa jirtan ammoo sirriidhaa miti. Miidiyaan sharrii malee khayrii hin qabu. Yoo ufuma fakkeenya sii kaase anaaf hawwiilleen kana dura nama miidiyaa irra sochoonu ture osoo waliin fuudhin dura. Haga wal fuune garuu nama lamaan miidiyaa irraa gujufuu waan hin dandeenyeef isiin haadha manaa taatee gara manaa galte anammoo abbama miidiyaa ta'e yoo naan rabsanillee sababuma kiyyaaf arrabsamti malee zambii isiitiin miti haadha manaati. Itti dhiistee biraa galte miidiyaa. Laayifiin tidaarii duraatii fi laayifiin tidaarii booda wal adda. Gaafa bultii ijaaratanillee dhufanii sa'aatii 24 jaarsamaa jaartiin asirratti yoo ta'u haasawaa jiran deemna jedhan waa hundi namaa sooshaal miidiyaa ta'a malee piraayiveet wanti jedhamu wanti dhuunfaa hin hafu. Even Hamzaa waliinillee dhuftee yoo taphatte akka nama Hamzaa faati waliin beeyneeti waliin taphattan malee Hamzaa koo ashittii koo maalii taates yaade asiin bu'ee ba'e jira sun dura tare yeroo wal jinjanaa san jecha. Har'a yoo dandeettan gasti tokkoyyuu waliinuu seenina garma garatti wal yoo bilbilu barbaadan keessaan yookaan ammoo akkuma amma jirrutti itti fuufna yoo jettan taate wallahi kakadhee sitti maal. Warri miidiyaa keessattuu namni Oromoo kun summii jaalalaati. Nama wal jaalate karatti hambisa. Osoo ati kaayiroo dhaqu miti kaayirootti fuura achiin garagalfatiin si'iif Hamzaa gargar baasa uummanni miidiyaa kun. Haasida. Ijji namaa ammoo rasaasarra jabaatteedhaan. Ani siillee na siyaansii dhaabu hariiroo keetiif Hamzaa keessatti godhadhaa. Atillee nama biraa waliin taphadhu. Innillee waa'ee dhuunfaa keessanii dogongortanii miidiyaa kanarra fidina. Yoo goolabu ammoo ammaaf garaa qulqulluun yoo rabbii tokkicha sodaattan yoo nama islaamaa taatan yoo gadi gala qabriitti sodaattan rabbii tokkichaaf jecha garaa qulqulluun afoo hin haalilaa olii jedha galatooma. Khaliifoo tartiibaan deemna qo'a. Ani Dubbiin waan asrii nasri kan dhaabadhaati ni jaada. ani waan Dabalaa nasriin ittuma dabalatu. Dubbiin asrii kan nu gabbisa. Dubbii bareedduu jedhe nasrii. ani Isiin nu waan gabbisa. nasriin jee Khaliifoo kanarratti beekumsaa waan nasriin jee kanarratti waa'ee da'uun hin qabu wallahi rabbi umrii si yaadeeressu nu keessatti rabbi nu si yaadisu nama kana qabaachuun gaariidha. Waan takka waan hangama Hamzaatiin jechuu barbaadellee waan hangama Ashiitiin jechuu barbaadellee waan hangama waan ofiitiin jechuu barbaada takka isiirraa nafne rabbi umrii si yaadeeressu jechuu ni barbaada. isiin Hamzalleen Ashittilleen waan ofilleen isin hunduu anaaf ija tokko ija mirgaatiif ija bitaati. Obboleewwan kiyya wal beeyna sirriitti wal beeynallee waan ta'eef isinii galee. Kanaafi haadha faaxee atillee haga aartee aarii kee asuma dhaabatta. Naa baasaa naa dhiisaa dhiisi. Obboleewwan kennan hunda obsumaan akka fudhattu abdii qabaa. Garuu dubbiin asriin jedhe san irratti haadha faaxee atillee dhugaadha yeroo baay'ee. Tokkoffaa namuma kana yoo tuffattee dhiiftee ufiin dhiisa namni hin dhiisa. Lammaffaa yoo deebiteef nama isaa promoot godhaa jirta kafaltii malee guddisaa jirta beektaa. Nama yeroo tokko tokko gisee namni arrabsu duraan namaa deebisa ajandaa barbaadayyuu. Itti hinaafee dhiise nama arrabsu ani itti beekan isa miidhuu dhiise maaliif promoot gochuu hin barbaadu. Amma namni koomentii kana jalatti namni tokko yoo arrabse nama isaa yoo maqaa waame namni 7,000 kun kan isan beeyne barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf haati faaxee nama 2,000 3,000 qabattee nama fooloon isaa 50 500 kuma takka 500 nama 3,000 irratti waamtee arrabsaa jechuudha. Promoot godhaa jirta jechuudha namni hundi ilaala galee. Fammasiisaa jirta kafaltii malee obboleettii kiyya. Wallahi ani dhugaa tokko isinitti himu an duraan fagaan feesbuuk irratti nama arrabsu bar warra maallaqa faana ergee arrabsu jira beekamuudhumaaf. Maallaqa naa ergee duchaa arteetti san yaanii oolaa jechuudha. $50 $100 ergee.
ati saataatu ani kanaaf nama arrabsuu dhiise namni waan fammasuu barbaaduuf abbaan fedhii fi ana bira taranii daa'ima tiyya xiqqoo gisee suuraa isii gaggara galchanii arrabsan deebii deebisee fi hin fammasiisuu jedhee dhiise sini galee namni waa barachuurra ofii baratamuuf qabsaa'aa jira amma namni zamana kanaa jira jaarraa kana keessa barachuurra baratamuuf qabsaa'aa jira jara kee kanaaf aashittiti waan ofii I love you hundi itti hunda isin jaaladha isin kabaja wanni nasriin isin jedhe sun homa sirriiti nama tokko deebisuu fi dhabde miidhamaan isa du'eera namni sun bakka guyyaa lamaa sadii hin iyyatan booda hin dhiisa itoon si galee yoo nama arrabsuu suusii qabaatan immootu ajandaa wayii fixaruu gisee waaqara dhufa xaaqura bitaa ana amma dhiyoo kanarraa ana ajandaa suusii qabu waa'een amantiidhaa dhufu waan barbaadu dhufe wareeti diyaaspooraan ispoonsararraa ta'uu didee anaa rakkadhee ta'aa jiru alaabaa lafa darba waa'ee qaba dhufe dhiyoo kana dhiiraa guddaa dhiiraa fi dhalaa diyaaspooraa kana biyyee itti baase gadoo kiyyallee keessa fadhee booda bakka kokkolfummaa walitti araaramne giifti narraa cinne leenci narraa cinne qamarimaaf dubbatee ayila suusii arraba kiyyaa bahe achi keessa iyyuu qamarillee dhufee agarra jechuudha nama waggaa meeqa jala yoone advaanteeji taxaqamu yoo haraaraa wayii qabaatan advaanteejii fayyadamta anamma yoo khaliifaa ataqqa'uu barbaade carraa wayii eeggadhee guyyaan gaafa dhufe shakashakuu qaba malee caluma jedhee miti waan akkasii siistama akkasii fayyadama jechuudhumaa fi ashittiin yoo ati mootu amma fiqirii o'aa keessa jirta isaat laayina ishee yaallachuu osoo kara keessatti arragaaggaatee natti tola kana mootu ba'uusti masmar abbaa manaa kee hojiin haasofna yoo isinitti tole akkuma anaa fi nasrii kana yoo gootan gilema tokko yoo fidanii jaartii ofii asirratti qirqirsanillee jaartii ofii taphachiisuun sunnaadha. Homaa rakkoo miti geemii ani waadha seenaa hojii dhimma taphata. Homaa rakkoo miti nasrillee dhimma hojii taphata. Yeroo tokko uummata si jaalatu bira fiddee jaartii ta'e yoo qirqirsitallee no problem. Garuu halkanii guyyaa fiiduu si ka'een kun sadagaggoo qaba yoo haarawa keessa hirtanii ammaaf wanni nuti barbaannu ashitti. Obboleettiin hundarra xiqqoote umrillee waa hundaanu si galee kanaaf haati faatee obboleettiteeti hanga fakkeetti yoo dhalootaan dura jiraatellee qaamanisu sirra furdoodha. Kanaafi amsoos dhiifama jedhin bakka gara manaadha faatee yoo hamtutti na fudhatte dhiifama jedhin dhiifamni waa hunda caalaa haati faatee dhiifama sirraa fudhatte jennee abdanna hin abdadha immoo ennuma olee haati faatee akka harka nu darbine haati faatee ani akka haadhaatti akka obboleettitti akka ilmootti isa dhugaa rabbii qofa fudhatte malee akka jaartii lammaffaa godhachuuf atti ilaalaa waan ta'eef nan diddu jedhee abdadha ashitti simarraa haaba haati faatee lafatti nu darbitu haadha dhiifamaatti gara waan qabdu. Ashitti nu salphachiisini garamaan dhiifama obboleettiiti. Dhiifama jedhee dhiifamni hunda jira. Na hubachuu diddan malee haga ammaa yoo guddatte afaan beeku afur mooshanii yeroo afur mooshan irra deddeebi'ee dhiifama jedhe namni hin ashoofatti dhiifama diyetti santu dhiifama zimbiroo dhiifama nama gaafatan akkasiin nama gaafatan qulqullummaa nama yeroo maarree taate jechuun hin jiru. Asirratti waa jedhu lachuu wal lolanii miti wal arrabsan. Ani hin arrabsine. Jara keenya hantuuta baareerra taa'u baareedhaaf dhabanii jetti Oromoon. Dhiira babbareedduu as teessee waan keessan dubbattu kana ani imma silaa rabbiin godhanii duutii namni biraa nama kiyyajjeesee akkanatti namni taa'ee sirnaan na dubbate dubbii quufsituu bareedduu tana fudhadheetumaanii nama kiyyasan sabbaree waan namni naan jiru san fudhadha. So amma nama isin bira taa'ee dubbatu kanaas kabajaa waan waliin jettan saniis laalaa namni kun hangam takka waan saniif dhimmamaas laalaa waan namni kun isin hin jiru fudhadhaati obboleeyyan keessanii isinirra gurguddaadha. Boru yoo rakkoon biraa isinirra mudattellee rabbiin godhanii isaanuma kanaatu isin dubbata isaanuma kanaa isin bira dhaabbata ulee harkarra furdatte jara kanarra hin ta'ina dhiifama wal gaafadhaa dubbii fixaa ammoo dubbii gufittan garumarraa fixadhaa isiniin jaa waan nasrii aanoolee jesan booda silaa ilmi dhiiraa intalti dhalaa takka dubbachuun qabdu turte namu dubbii quufsituudha waan ta'eef akkasi fudhadhaatii liqimsaatii dhiifama wal gaafadhaa addaan galla ashitti dumaashitiyya waan obboleeyyan kee kasirra gurguddaa siin jechaa jiru kana dhaga'iiti obboleettii teetiin dhiifama jeen namni ati dhiifama jechuun deemtu kun alagaa miti obboleettii teetii dhiifama jeeniiti addaan bahaa
akkuma duraa waliin taphatanitti dhukkuba gara waliin qabatina ammaas deebi'aa waliin taphadhaa waan taphatamuu qabu fixadhee nasrii kiyya galatome ammaas irra deebi'ee. Noora koon qabu amma ijoolleen tunniin lamaanuu musliima. Yakkaallee wanti nu irraa murree fi kaanii sangaa murree kaanii mursiisaa jirrullee hin jiru. Mee akka amantii islaamaatitti akira islaamummaan fixannaa. Afoo innaa lillahi jedhama yuuti irraa baanadhaa. Ashitti dhiifamni illee afaan Oromooti waan biraallee dhiise akkuma islaamaa sanitti mee afoo innaa lillahi rabbi jecha. Dhiifama gaafachuun beedi. Ani dhugaa dubbachuudhaa fi iluunis bakka isiin qoftee akkamitti dhiifama gaafatti jedhutti osoo dubbii keessa nu hubatin haa galatoomu ulfaadhu obboleessa koostiin jedha. Nasriinis gorsa kan keetii fi ulfaadhu waan barbaachisuu fi waan dubbatamuu qabu dubbatte silaa waan gorsa nuu ta'u dubbatte. Nafsiyaa fi sheexana faana baaneetti malee silaa asirratti baaneettiin faca'uyyuu haasa'uyyuu akka barbaanne ta'uyyuu rabbillee namni illee nurraa jaalateetu hin jiru. Namuu nafsiyaa fi dogongora kenna faana baaneeti. Taani ammoo namni itti balleessa yoo jiraateetiin jedhe asumaan dhiifama jechuun hin barbaadaan Oromoo guutuudhaani. Ammas taanaan ani kaleessallee hadhallee yeroo dubbiin sun naan dubbatamellee ani ni beeka. Biyya kana keessatti eenyuun akka beeku eenyuun akka hin beekne maal akka beekuu fi maal akka hin beekne dhibba keessaa dhibbatti ufamana. Wanni natti ulfaatu tokko hin jiru. Gin ammoo dhiifama isin gaggaafatan keessatti dhiifama jedhi isin jettan keessatti diqqaaf guddaan as keessa teettanii kabajaa dhabdaniitiin kadhataa jirtan keessatti dubbiidhaanis haasayaanis afaan Ingiliffaan gaafadhe afaan Oromiffaan gaafadhe afaan Maaliyyoo gaafadhe akkasiyyoo gaafadhe shamaddaduudhaaf as camaddaduun naaf ta'aa hin jiru takka jedha. Jechoota birootis laaqanii akkanatti fidan hin barbaadu. Ana yoo rabbi nammiine isii yoo midhamte ka jettu alhamdulillahi miidhaa takka hin qabu ani wanni na miidhu tokkollee hin jiru hadhallee boorullee gara fuulduraatiin miidhama takka alhamdulillahi hin qabu miidhama takka argitee jecha jettuuf jecha naan dubbattu haa sirreeffattu ani beeka Arsii keessaa guddaa Arsii keessaa in argitee Walloo keessaa Wallagga keessaa kan na laaluuf kan na daawwatuuf kan kabajaa naa qabuuf dhaba malee isii waa 99 tan isiin naan jette san daran jechuu ni danda'a. Bakki na quuttee dhibeenatti taate ani hadhaa addunyaatiif boruu akiraallee dhiifama isin goone tami yoo jettani wallaahi namatu natti hime jette ammas nama hin baasu jettee miti argitanii wallaahi namatu natti hime ammas nama san hin baasu jette nama sayyoo isin hin baasini nama sayyoo isin hin baasini aniif ashittiin afoon naalillaa jecha jettan san irratti wallaahi billaahi nama abbaa okiyyarraa dhala deebisinaa dalagaa rabbiin na haa godhu. Nama ilmoo abbaa kiyya kan irraa dhala kan gudee tasaa keessaa bahatti nama deebisinaa dalagaa rabbiin na haa godhu. Bakka ustaazni jirutti hin kakatin. Yoo kakatillee mana keetti kakatu yoo jiraate. Mana keetti kakatu malee. Yoo jiraate Oromoo kanaaf diina na godhu yoo jiraate. Diina na godhadhaan Oromummaa isin waliin hin qabu. Gin dubbii kana naa baasaa. Dubbii kana hin argitanii dubbii asmaariin karaa bultu barandaa bultu narra keete tana uteela bultu narra keete tana naa baasaa. Oromoo naa baasaa na gubaa jira kaliifaa odoo siin jedhan isitti dhagayama. Naasir odoo siin jedhan isitti dhagayama. Amma ati ustaaza kabajamaa nu keessa jiru kana hin caalu. Ustaaza dhaggeeffadhu Rabbii sodaatu. Argitanii asmaariin jechuudha asmaariin beekuun distii uteela arrabuu malee mana keessa deebitee hin beekne naa arrabsitu naa baasaa ani hin dhiisu anna gubaa jiraan isinitti akkasuma baatu anatti dhagayamaa jira ani baasitti hammeenya takka walitti hin qabnu ila na dhaggeeffadha hammeenya takka walitti hin qabnu sharrii takka walitti hin qabnu ila naa baasa Nambaasan tana wallahi rabbiin dhaba mana haa godhu ani wallahi maraadhee asirratti afaan agatee deema malee wallahi isiin dhiisu ani wallahi billahi isiin dhiisu ani wallahi kafanaa gaafa asirratti kullaa dhaabadhee kullaa deema rabbiin dhaba mana haa godhu. Bismillah. Aboona guddaa nu jira ustaazati. Ada Fatih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee takka a'uuzu billahi mina shaytaan rajim jeeme arii mee qallichisan a'uuzu billahi mee takka jeeme sagaleen keenya hin dhagamu ustaza telefoonni keenya rakkoo qaba a'uuzu billahi mina shaytaan rajim je'iiti takka lallabi mee haadha faate qallichi haa deemu
Baba kiyana dhaggeeffadha. Ani hedduu obseera uummata kana. Maqaa gurbicha Mee kanaatiin diqqaan kuma naqabee guddaan kuma obsi. naqabee hedduu madaa'ee hedduu obsee jira. Obsi. Hedduu danda'eera. Akka intala takkaatitti kan qabne naan jedhanii kan qabu naan jedhanii hedduu obsee hedduu danda'eera. Oromoo hedduu isin danda'eera. Hedduu amma garuu obsa dhabee jira. Obsa fixadhee jira. Ammallee Karaa deemtuudhaafi baranda bultuun aanaa madaana irra kaa'uu hin dandeessu. Oromoo wallaahi wabillaa dhosee jira. Dhugaatii kana namni biliisuudhaaf irra deemaa jirtan irra qabaa jirtan yoo jiraattan rabbi isinitti haa argu. Ila rabbi isinitti haa argu. Dhugaatii kana osoo argitan namni irra qabaa jirtan harka irra dibaartan anaaf illee hamtu biyya yoo qabaate asliin naa ta'a ila. Dubbii biyya isin dhaggeeffadha naan dubbatin asliin naa ta'a. Badduu yoo qabaate badduu tiyya fidee mata ganna kaaya. Badduu namni yoo na godhe badduu san fidee achi kaaya. An asliin gaafa kuyeeti jirullee gaafa inni gabbahee haadha namaatis du'as jira sarratu san asliin naa ta'a. Maaf dhugaa dubbata waan ta'eef sharrii hin qabu waan ta'eef sodaa namni lakki akkasii lakki arsii jedhanii lakki baaleedhanii jedhanii sodaatan san asliin hin qabu dhugaa dubbata fakkeessuun beeku asliin fagaachuu malee. Irra hin qabina badii yoo qabaadhe koota albeen irra kaaya naqala intala tana hammeenya takka garaa kiyya keessaa yoo qabaadhe rabbiin hamtuu hin taane garaa kan kee keessa haa kaa'u naan jedha rabbiin hamtuu hin taane hinaaffaa isaan lamaanii yoo qabaadhe wallaahi wabillaahi asli hamzaallee ta'e akka obboleessa kiyyaatitti akka obboleessa waliin dhaladheetti waliin kolfu waliin taphachuun ala keezii takka yookaan hinaaffaa isaa yoo qabaadhe rabbiin addunyaa akiraa naa hongeessu taani naan jedhaniiran jettee nama 1700 irratti amanteerti dubbii tana naa habaaftu dubbiin tun ammoo intaloo mallee narraa fuutee intaloo mallee isiirraa fuudha wallaahi wabilla rabbiin kaatimaa na haa balleessu kaatimaan tiyya haa baddu an dubbii tanan dhiisu haadhaaf abbaa kiyya boru biyyatti ittiin arrabamuuf ta'a. Zariiti ya baru ittiin arrabamuuf ta'a an dubbii tana hin dhiisu oduu gunnaa beetii bulti kashalabummaa daladinaan jetteeti rakkoo hin qabu waan dhuunfaa kiyyaati baru haadha tiyyatu ittiin arrabamuu ta'a zarii tiyyatu ittiin arrabamuu ta'a ani hin dhiisu wallaahi haaba dubbii tana hin dhiisu ani wallaahi rabbiin natti raga dubbii tana hin dhiisu shaarmutaan barandaa bultu guyyaa takka mana keessa shukkurtii murteen beeka qorqoree maqaan hin balleessitu wallaahi. Ada fate obs. Ana miusi gore obs. Mana kaba miuti nang godin. Asmani wallahi enu na beka angkul kuluda. Wallahi wabilla enu na beka. Enu na beka miuti nang godin. Ada fata dugaan keetiin akka silaala nuti callisiraati. Namni biroo kan itti haasa'u hin jiru. Hamzatu jedhanii na baasa. Isatu itti haasa'e namni biroo kan kofa isii keessa oolu hin jiru. Wallaahi dubbiin tun waa hedduu gaalti na baasa. Dubbiin tun waa hedduu gaalti. Balaa hedduu dhatti na baasa. Wallaahi lubbuun tiyya boroo haa fannifamtu. Dubbiin tun waa hedduu dhatti waa hedduu gaalti na baasa. Asliin deebee kanan jedhuun reediin deebee kanan jedhuun ijoollee kanniin tun na beeka biyya kana keessatti namni biroo haati faatee diimtuu gurratti namni na beeku hin jiru. Kun ammoo isaa ijoollee obboleeyyan tiyyaa waliin nyaatee dhugu Hamzaadha. Argitanii asli jedheemmoo reedi jedheemmoo mubaaraki jedheemmoo eenyu jedheen dubbii tana haa baaftu dubbiin tun obboleeyyan tiyya kan waliin nyaataa waliin dhugaa jiru garaa na balleessaarti. Obboleeyyan tiyya kan waliin nyaataa jiru kan waliin dhugaa jiru garaa na balleessaarti. Akka mana isaan nan akka du'aan isaan bira dhaabanne na godhaarti dubbiin tun. Baru akka mana asliin illee Ada fata kophaa kee haasoftare dubbii tante akka silaala dhugaa tante akka silaala. Ada fata akka dhugaan ta'e baatu fi. Afaan Oromiffaatiin gaafadhe afaan jinniitiin gaafadhe jettu san of duuba keessee Ada fata dhugaan kan kee silaalu yoo dhugaa qabaatte akkamitti atuucha mana banadhu haasofne akkamitti haasofnu. Eenyu caalte ashqaabbatti. Eenyu caalte. Naa gaafadhaa. Ustaza carraa kenna rafaate. Asli dhagee asli haati faatee haqa qabdi amma dubbii ashtii eenyu ashtii qofaa miti. Faatee Oromoon hundinuu dhiifama gaafachuu qaba. Haati faatee tuni haadha faatee tana maqaa ishii sagalee ol qaba ustaza waan keessa murtiin keessa nuta sagalee ol qaba
حمزة اللي المكيسني لولا المكيسني عشت اللي المكيسني نهدي المكيسني سكالك يسمون كما هندو ومن هندي على كيف wanni an jechuu barbaadu gabaabseetuma bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam haati faatee aaruu haqa qabdii ilma namaati baga aartees baga loltees baga jennaan gabaabseetuma ummanni oromoo gabaabsee haadha faatee ifi maxxansee dhiifama gaafachuu qaba takka dubbiin arraan tana haadha faatee kuni dubbii arra dhalatee miti dubbii bubbulee takka lama sadii haasoo isiitirraa yoon dhaggeeffadhu yoon miira isii hubadhu jechuu miirri isii miira dhugaati miira garuumoo aqliidhaan hoogganamu ta'uu qaba miira keessa seentee miirri isii injifatuu hin qabu tokko sani waan dhaamadhu garuu dubbichi isii kuni dubbii xiqqoo ulfaataadha cimaadha dubbii kana bulfatuun dirqama yoo dubbii kana isin akka jaarsatti nukkannatte jaarsa dabalannee hayyootas dabalannee manguddoos dabalannee gara keessaatiin dubbii kana dhoka isaa keessa seennee fixuu qabna asirratti nama 8,000 irratti wanni araarsuu dandeenyu ni ulfaata kanaaf manguddoon gaaddisa qaba oromoon gaaddisa qaba amantiin gaaddisa qaba jaarsi gaaddisa qaba gaaddisa guddaa achi baanee rifeensa tokko alatti rifeensa tokko hobatti akkasitti oromoon dubbii lafa kaa'ee jira dubbii asirratti amma jaarsii dubbatus na dhagayaa fi na argaa taatiin harkaa dubbiin beekaa na dhagayaa jechuun harkaa taati kanaaf dubbii ikhlaasaan iimaanaan tasgabbiin dubbii tana fixuudhaaf gara keessaatiin mari'annee yoo fixne yoo bulfanne akkam jettanii ija. Bareeda. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka dubbiin dhugaan jirtu haqi jirtu ka ustaaz dubbatan kana asirratti haasa'uun qabanii namoonni jaarsoleen achi fudhattee dhugaadha wanni maraa tiktaak irratti ta'uu hin qabdu dubbii tana keessaan fixuu qabna akka jettanitti garee asliin yookaan nasriin yookaan reediin namni tokko garee wanni jedhaati keessaan deemnee haa fixnuti dubbiin tuni dubbii keessisii dubbii laaftu miti akka ammas gubbaatti dhiifamu jedhaa miti haati faatee waa malee miti akkanatti riqisaa boohaa rakkoo isii dubbattu dhugaa jirtu dhugaa isiillee haa arganii fi nama dhugaaf qabu dhugaa isaa galchinee fi akkasitti dubbii tana keessaa fixuuf miidiyaa kana gubbaatti osoo hin taane wanni ustaaz jedhan nu ta'ee jira kanaafuu kanuma jechuu barbaanna haasaa hin dheeressinu ammumatti deemnee waan ta'uu qabu haa goonuti jedha galatooma. Abdii kumee nagalchi jedha galchi wanni gaafachuu qabnuusi haati faatee dubbii kana nutti ni quufti nu amanti nutti ni kannattiidha manguddoonis dubbii sitti hin kannane keessaa seenuu dhowwaadha namni sitti quufuu danda'uu qaba si amanuu danda'uu qaba anamma akka tasaa isinillee dubbii fixaa turtanii seeni jennaaniin seenee gaa harka isin hin darbu jeeti yoo namni tokko dubbii sitti hin kannane dubbii isaa san namni si quufuu danda'uu qaba si amanuu danda'uu qaba yoo lakki dubbii tiyyanaa laalaa jettee nu kannatte nuti jaarsa biyyaa qabna sheerriyaadis ni jiranii yoo isaan amananiis manguddoota biraatis dabalannee dubbii kana fixuu dandeenya jarana wanni beekuu qabdan haadha too duraan dursee haadha faatee obsi akkuma nasriin galgala irraa jechaa ture haati faaxeetii fi ashittiin ija bitaatii fi ija mirgaatii nutiif gara walirraa dheexanii isin qabdan jabaadhu haati faatee yoo ja'amtu obsaan beekamta haadha obsaati ati haadha faaxeetii miti irraa eegaliyan ani haadha obsattiin si beeka kanaafuu haadha obsaati ati yeroo hedduu numaan arga numa dhageenyaas xiqqaa fi guddaan waa darbata obsitee as injifattee as geesse haadha obsaati maqaa kanallee narraa fudhadhu haadha faaxeetis kasin jiru sin haa jiru garuu obsii riqicha jiruuti akkasumatti beeki nuuf obsi ammallee gaafa kan obsi beetaa
والخصصي نين أبساجي هم من أبساجي أبسمان أبسا قافتي نين أبسا هم أبسكن أبسي أبسمانو أبسا ددبوتي جين هم أبسمانو متى إساتين أبسا والدبوتي جين هم أبسا في أبسي والدبوتي جين أمس نين أبسا هم ربين رحمة ناف قلوتي جين حاجة ما هي ربين رحمة إساتين ندكبوت نمان أبسا جين خناف ولدتي مججاتن الربات ولدتي اسم مججاتي أتيس قلب الرانقبدو إيشينيس قلب الرانقبدو خناف الراف أبسي شريان إسلاما خيست اللي نمي تكوبزي ولا لقويا صديق أبا قويا صديق خنا خيست هاتي قطس قباو ها شيطاني راديم هاتي قاري رابهو وان جؤوف أتي السوشيال ميديا قويا صديق خناف نفتس قباي يومو أردت إذا نتي خفتو دان دينيو تاتي الحمد لله لكي مو إذا نتي خفتو دان دينيو تاتي شريان إسلاما قويا صديق سيني قوتي جرتي حاجة أبسي خون إسين خيست ترجمي تسقبويتني dubbii tana keessa atillee miiraan waan biraa akka sittiin argamneef isillee miiraan waan biraa sittiin argamneef qabbaneessu turra wayya amma dubbii araaraa osoo hin taane atillee si qabbaneessu turra caala amma dubbiin dubbii araaraatii miti amma ati laphee kee ammaan tana nuti laphee kee argachuu qabna tasgabbaahuu kee aariin sirraa bahuun kee santuutu arraam tana suntuutu dura dursa waa hunda dura aaruu haqa qabda aaruu mirga qabda ilma namaati foontu si keessa jira kana beekamtii kan nuufi qabna obsa kee daangaa isaa ol sitti dabruus hubachuu danda'uu qabna akkasuma ashittiinis obboleettii teeti atiis obboleettii isiiti waa takka garri isin adda dheexan hin jiru hagasumatti naa obsi ani hagana jaa aslii waan jettan jaa bareeda yoo ashitti fi Hamza baay'ee isin kabaja akkuma kenna isin jaalata waan isin jettaniin hin didu jaartiin jaarsaa waliin taatu isaan isinii dhaabatan jennee abdanna haati faaxee immoo nama harkalee nu darbuu miti haadha faaxee afaan isitti irraa dhageenyaaf yoo barbaachise immoo hin gaafanna haadha faaxee dura karaa keessatti hin gaafannee dhugaa kee kana xiqqoo asirratti ulfaata asirratti gadi buunee qorannee dubbiin dubbii ijoollee dardaarbisatte nama nu geette nutu si ilaalaa jirri ustaazni maal jetta haadha faaxeen kennattu. Doktor Asli bakka waan isin jettan hundaanuu ani isin waliin jira hin iqaamaarani masgida seenuufi waan isin jettanii fi gootaniin yoo gara illee ta'e isin waliin jira haadha faaxee irraa fixadhaa waan jiru bakka. Maal ta'a haadha faaxee? Galatoomaadha beektaan Asli dhugaa dubbachuudhaa fi ani waan hagana hundallee isin dhiibadhu miti baabaa kiyya dhiifama sagalee ol fuudhee isin biratti dubbachuuf wallaahi hedduu isin kabajjaa hedduu isin jaaladha dhiifama narraa ta'a isinin jedha sagalee ol fuudhee isin biratti haasa'uuf jechoota jedhee keessa dabarfadheefillee gin injiraa miti as keessatti obsee cadhisee ture uduu namni meeqa isii kadhatu yookaan isii kadhatu xiqqaa guddaan isii kadhatu irra dabarteetiin waan biroo haasa'uudhaaf haasaa biroo daddabaluudhaaf waan biraa qaaqaa turte. Ammallee dubbii tana isin irraa hin baane ammallee isin kennadhee jira. Barreeffamuma sambichaa abbama jedheen sambichaa naa baaftu. Maaliif wanni kun boruu yoo dhugaa ta'e dhara ta'e wanni kun dhugaan tun naaf hin baane boru haati tiyya zariin tiyya zarmaa zariin tiyya arrabamti waan kanaan. Ani lubbuun tiyya bahuu naa wayya maatiin kiyya anaan rakkachuu irra. Intaltee beeluu mana utee bunnaa beetii bultii yoo naan jedhan irra naa gaariidha. Waan kana daladdi jechuu irra. Bunnaa beetii bultii mana duriyyee bultii yoo naan jedhan irra naa gaariidha. San filadhaan irra caala jechuudha. Maaf sun waan dhuunfaa kiyyaati. Abbaan kiyyaa haati tiyyaa narraan beektu waan ta'eef. Wanni tokko ka'umsa zarii irraa baratan. Wanta ammisiin naan jette kana namni ka'umsa zarii irraa barata. Argitanii? Oromoon maal jetti? Waan lafa kalan fardarra kaayan jetti. Asliinis yoo jedheen reeddiin obboleessi kiyyas yoo jedheen abbaan fedhe ijoollee biyya kanaa keessaa yoo jedheeni ani wallahi dhiifamani godhaaf garuu abbaa jedhe san yoo naa hin baasin baaba wallahi hadhaa addunyaati boruu akiraalle ilmoo harkaa qabdanitti isin dhiifadhe ani warri asirra jirtan
waan dubbii tana isin kenne abdii kumee reetii gaarii ziizoo amma akkana nu xiqqaa godhi guddaa akkana keessan nu osoo hin godhi jenne dubbii matana haadha addaan naa faatee baasa wallaahi dubbii haadha tana qofa faatee addaan naa baasa. haadha faatee eega dubbiin ukkannatte manguddoon gaa atiis waan isiin manguddoon gizee dubbitti kannatan beetaa wanni hundi akka ati feetu osoo hin taane akka manguddoonis mari'attee akka atiifis irra haqaa akka isiifis irra haqaa akka isin lamaanuu hin miidhamnetti akka haqni keetiis hin miidhamnetti haqni isiitis hin miidhamnetti san manguddoof lakkisna eega ukkannatte manguddoo dabalannee jaarsoota biyyaa dabalannee gaaddisa qabna ummanni oromoo gaaddisa qaba islaamni gaaddisa qaba hawaasni bal'aan kun hundi gaaddisa qaba gaaddisa jalatti dubbii tana laalla dubbii asirratti laalnuu miti tana qofa nuu hayyami gara keessaatiin dubbii tana fixna inshaallah ani hagassiin ja'ati amma sabbarii reefuu sababaa keessanitti waan tokko siima sababaa keetii fi sababaa ashittitti ruumii takka jarri tokko ijoolleen dargaggeessaa banattee wallaahi haadhaa fi abbaa arrabsaa turan abbaa isii dhalee arrabsaa turan waan biraa bira dabranii waa hedduu keessa seenaa turan ijoolleen dubartiin achirra teessee arrabsiti dhiirtee achirratti arrabsiti mannis walitti girgiraawee garaan na dadhabee itti seeneetiin assalaamu alaikum jee jara san xiqqoo qabbaneessee jarri sun akkasitti dhiifama gaafattee dagalchine rakkoon amma ati yoo aarte nama hedduu kasii waliin aaruu jira yoo ati gammadde nama hedduu kasii hojii gammaduu jira ati jechuun haa jaalannu haa jibbinu arraan tana hawaasni kas jibburra kas jaalatutu hedduu jira kana hubadhu haadha faatee namas jibburra namas jaalatutu hedduu jira kana beeki ashittis nama isii jibburra nama jaalatutu hedduu jira arraan tana an wanni tokko kasini siin jedhu garuu eega dubbii manguddumaan ukkannatte san bakka mangudduma laalla namni isiittiin isiidhaan waa je'e sun yoo gad bahees gad bahuu baatees wanni inni nu jijjiiru hin jiru wanni nurraa irrisuus hin jiru ta irraa ol aantummoo ta irra caaltummoo ta ati arraan tana rabbiif jecha osoo si hadheessitu osoo si gubduu osoo garaa si nyaattuu osoo coraa si nyaattuu osoo ibsi jibbisiistuu yoo ati arraan tana gararraa buqqistee hadhooytee dhiifama gootee rabbiif jecha sii dhiise rabbi si haa dhiisu yoo jetteen wallaahi darajaan ta'e kanaa ol rabbi biratti illee guddataa jechuudha. Ati rasuula irraan caaltu alayhi salaatu wassalaam. Ati ambiyoota irraan caaltu. Ambiyoonni rabbii ni arraffaman. Isin falfaltoota jedhaniin rasuula rabbiitiin. Ati nama falfalaadha jedhaniin walciyaadu billah haasha lillah ergama rabbiitiin. Ati nama waa falfaluu jedhaniin. Ati maraataadha jedhaniin. Wa innaka la saahir wa innaka la majnuun. Atiin kun maraataadha jedhaniin rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Takkaa maqaan isaa tuqamuudhaaf rasuulli aareen beeku. Yoo diinaan rabbii tuqame malee. Yoo qur'aanii rabbii karaan rabbii haqni rabbii tuqame malee takkaa lubbuu isaaniitiif nama tokko aluunaa baha jaaniin beekan kan hin siidhaamu jechuudha. Arraan tana ati yoo obsite irra dabarteef intalti tuni obboleettii tee tasarra xiqqooti je'itii yaadaan akkan iyyaa kiyyatti obboleettii tee tasarra xiqqoo waggaa tokko wanillee taatu sirra xiqqaatti je'itiin yaada akka nama tokkotti. Atiin tun isiidhaaf akka obboleettii guddoo taatee dogoggora isii akka haadhatti baadhattee fi obsitee fi yoo jaalalaan injifatte yoo obsaan injifatte obboleettii tee tana boru guddatti boru isiinis sadarkaa bareedaa geessi dogoggora isii kanarraa barattee yoo simiitee jiraatte karaa saniin yoo fixne irra caalaadha malee nama isiin isii si arrabsisan nama takka isii waaji'in san baasii jechuun xiqqashoo karaa nutti jabeessa karaa nutti ulfeessa rabbiif jecha yoo ati gararra aboo hawaanaan je'isan ilaa guyyaa qiyaamattu waan dhiifama godhee fi rabbiin dhiifama haa godhuuf yoo jette irra si caala malee karaa kanaan yoo deemne narraa miidhamta namni sunillee sirraa miidhama atilleen miidhamu namni sunillee miidhamu hin jaalannu. Namni sunilleen ija hawaasaa keessa seenee miidhamuu hin jaalannu. Namtichi sun dhiira ta'us dubartii taatus namni isitti waa hime sun rabbuma qofaatu beeka.
ربي هادي يوسف جتيه وديسته شبوتي تدبرتي في تلفتو لي ربي أكسي يسو ربي سيغرا نمتي أني تانا سيدامو وربادا ويومي والفادو خبجمي ربي سبحانه وتعالى ديدي تنيا تندبرتي في تلفتو لي ربي نهاديسو فكيني غاري تكا ربنا حواسا خنا خيستي بيكمتي سي خنا جرا هذا فاتي جالتو جبتوس حق أدليدوس حق أدلغوباتوس حق الرجراتوس حق الرجراتو باتوس خرارب الرجراتوس خرارب الرجراتو باتوس سر سيتو بيكا ربنا حواسا خنا خيستي مقاخي بيكمتي ودي قدي سيجرا نما سر وابرتو جرا جالنو جبنو